namticha wahiitu jira. Namtichi kun jaartii wahii fuudhee manatti hin gale. Erga manatti hin gale ammoo akka isiin hokkoltu arge. Yaani hokkula wahii qabdi, salphaan hokkula basiita wahii qabdi. Alama immoo akka malee aaree akkamitti hokkolti gaafa awwaal argee nagaa qabdi ammoo hokkoltii jedhee aaree san booda warra deebisuuf ta'e laakiin osoo warratti hin deebisin dura sheeka gaafachuu qaba jedhe. San booda sheeticha wahii bira deemee akkana jedheen. Jaartiin tiyya gaafa awwaala kana nagaa qabdi gaafa manatti hin gale ammoo isii hokkoltu arge akkam godha warra deebisuu barbaadaa jedhe. Sheeticha akkana jedhe yoo maaraatoonii wal dorgomsiisuudhaaf ka ta'u taate ka ati jaartii fuuteef warra deebiseen yookaan jedheen callisiitii waliin jiraadhu jedheen jedhama. Akkasitti deebii akkasii deebisee fi akka inni haasaan dheerissine godhee jedhama. Ammas namticha wahiitu jira. Namtichi kuni garaan dhukkubeenii doktora bira deeme. Doktorichi kun baay'ee nama jajjaba wayiiti. San booda doktorichi akkana jedheen maal taate jennaan garaa kana dhukkubaa jedheen maal taate yaani sababni maali kasi dhukkubeef jennaan daabboo gubate nyaadhee jedhe. San booda narsiidhaan kuulii fidaa jedhe abboo garanna dhukkuba jedhe malee ija tiyyaa miti jennaan doktorichi akkana jedhe lakki ija keeti kasi dhukkubu sababni isaa osoo ija teetiin seeran ka agartu ta'e daabboo gubate nyaattee garaan sin dhukkubu kanaafuu ka yaalamuu qabu ija keeti malee garaa keetii miti jedheen jedhama. Namtichi akka wayita sanirraa daabboo seeraan laalee nyaataa jedhan. Rabbiin akkanatti nama deebii quubsaa namaa kennuuf nu haa godhu. Nagaan oolaa.